Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'amma kan nuti wajjin ilaallu photosynthetic pigmentii kan jedhurraa kaanee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Amma xumuraatti nu wajjin ta'an affeerraa keenyadha. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Photosynthetic cells contain special pigments that absorb light energy. Photosynthetic cell kan nuti jennu maal of keessaa qabu? Special pigmentii kan jedhamu of keessaa qabu. Inni immoo maaliif fayyada? Ifa aduu akka isaan ofitti xuuxaniif fayyada jechuudha. Eenyutu? Biqilaanii photosynthetic cell of keessaa qaba. Photosynthetic cell sun immoo special pigmentii of keessaa qaba. Special pigmentii sun immoo maaliif fayyada? Akka isaan ifa aduu ofitti xuuxaniif isaan gargaara jechuudha. Different pigment respond to different wavelengths of visible light. Pigmentiin gosoonni garaagaraa wavelengths garaagaraa irratti kan isaan ifa aduu kana ofitti xuuxuu danda'an. Wavelengths garaagaraatiin fakkeenyaaf kalariin biluu yenna fudhanne, magariisa yenna fudhanne, different wavelengths irratti jechuudha kan isaan ifa aduu kana xuuxanii jechuudha. Wavelengths tokko irratti miti jechuudha kan isaan xuuxan. Wavelengths garaagaraa irrattitu ifa aduu xuuxuu danda'u jechuudha. Pigments are chemical compounds which reflect only certain wavelengths of visible light. Pigmentoonni kuni maalodha? Chemical compoundidha. Chemicalota irraa kan walitti dhufanii compoundii uumanidha jechuudha. Kunis immoo maal jedha? Which reflect only certain wavelengths of visible light. Kunis kan inni calaqqisiisuu danda'u, chemical compoundiin kun kan inni calaqqisiisuu danda'u, kan inni reflectii gochuu danda'u certain wavelengthsdha yookiin amma murtaa'edha. Wavelengths amma murtaa'e irrattitu ifa aduu reflect ofirraa gochuu danda'a jechuudha. This makes them appear colorful. Kun immoo calaqqisiisuun kun immoo maaliif isaan fayyada? Akka isaan halluu guutuu qabaataniif isaan gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf filaawarii inni fudhanne, corals inni fudhanne, even animal skin contain pigment which gives them their particular colors. Akkasumas illee animalii inni fudhanne warreen kuni pigmentii of keessaa qabu yennati pigmentiin suni particular colorii kennaaf yookiin halluu adda bahee tokko kennaaf jechuudha. More important than their reflection of light is the ability of pigment to absorb certain wavelengths. Maal jedha? Important reflection isaanii kana caalaa kan baay'ee isaan gargaaru pigmentoonni kun wavelengths garaagaraa irratti ifa aduu kana maal gochuudha? Absorb gochuu isaanii irratti jechuudha. Kan inni baay'ee isaan gargaaru jechuudha. Kan inni baay'ee isaan gargaaru different wavelengths irratti absorb gochuu danda'u isaaniiti jechuudha. Dandeettii akkasii qabaachuu isaaniitu isaaniif gaariidha jechuudha. Itti fufee maal jedha? Because they interact with light to absorb only certain wavelengths. Pigments are useful to plant and other autotrophs. Pigmentoonni kuni sababii isaanii different wavelengths irratti absorb gochuu danda'anii fi biqilaa useful gochuudhaaf yookiin fayyaduudhaaf jechuudha. Yookiin biqilaa fayyada. Akkasumas autotrophii kan biraa yookiin warra nyaata mataa isaanii ofiin qopheeffatan warreen kan biraas hin fayyada jechuudha. Maal gochuun isaanii? Different wavelengths irratti absorb gochuu danda'u isaanii jechuudha. Pigmentoonni kun jechuudha. In plants, algae and cyanobacteria, pigments are the means by which the energy of sunlight is captured for photosynthesis. Maal jedha? Plantii, algae akkasumas cyanobacteria keessatti pigmentoonni isaanii kun maalodha? Energy sunlight irraa dhufu capture gochuudhaaf isaan fayyada. Kun immoo photosynthesis keessatti maaliif fayyada jechuudha? Akka madda enerjiitti isaan fayyada jechuudha. Enerjii ta'ee isaan fayyada jechuudha. However, since each pigment reacts with only a narrow range of the spectrum,
haa ta'u malee garuu pigmentiin tokko kan inni react gochuu danda'u reenjii spektiramii qal'oo taate tokkoon jechuudha. Narroo taate tokkoon jechuudha. There is usually a need to produce several kind of pigment. Kun immoo maaliif isaan fayyada? Several kind of pigment produce gochuudhaaf isaan fayyada jechuudha. Yookiin immoo qabaachuun isaanii pigmentoota garaagaraa qabaachuun isaanii different coloriin akka uumamu godha. Akkasumas energy wavelengths garaagaraatiin absorb gochuudhaaf isaan fayyada jechuudha. There are three basic classes of pigment. Egaa asirratti pigmentii erga waa'ee pigmentii amma kanaa haasofne pigmentii immoo kilaasii gurguddoo sadii qaba. Isas wajjin ilaalle jechuudha. Inni jalqabaa chlorophyllidha jechuudha. Chlorophyll jechuun maal jechuudha kan jedhu wajjin ilaalla. Chlorophylls are greenish pigment which contain a propyrin ring. Chlorophyll kan nuti jennu greenish lightidha. Greenish yookiin halluu bifa greenii kan qabdudha jechuudha. Pigmentii halluu bifa greenii qabdudha. Kun immoo propyrin ring kan jedhamu of keessaa qabdi. This ring has the potential to gain or lose electron easily and whereby providing energized electron to other molecules. Propyrin ring kun immoo maaliif isaan fayyada? Elektiroonii haala salphaatiin loosii gochuu yookiin kennuu yookiin fudhachuu. Akkasumas enerjii tokko elektiroonii tokko energize gochuu yookiin immoo enerjii itti dabaluu jechuudha. Enerjii fudhachuusaa absorb gochuusaa akka inni enerjii fudhatu gochuu. Kanaaf isaan fayyada jechuudha. Maaltu ringiin kuni jechuudha. There are several kind of chlorophyll which the most important one is chlorophyll A. Gosoota chlorophyll keessaa baay'ee barbaachisaan eenyudha? Chlorophyll A dha jechuudha. It is a green pigment found in all plants, algae and cyanobacteria. Chlorophyll A kuni pilaantii hunduma keessatti argama. Kana jechuun algee keessatti in argama, cyanobacteria keessatti illee in argama jechuudha. The second kind of chlorophyll is chlorophyll B. Kan biraan inni tamma wajjin ilaalaa turre chlorophyll A dha. Kan nuti amma wajjin ilaallu immoo chlorophyll B dha jechuudha. Occur only in green algae and in plant. Chlorophyll A maal keessatti argama jennee asirraa akkuma kaasnee turre eessa keessatti argama jennee in all plant keessatti, algae keessatti, cyanobacteria keessatti argama jennee eenyutu chlorophyll A. Garuu chlorophyll B immoo inni fudhattu ta'e chlorophyll B fudhattu inni ta'e isa kana jechuudha. Occur only green algae. Algae isa greenii ta'e duwwaa keessatti argama. Isa greenii hin taane keessatti argamu jechuudha. The third form of chlorophyll called chlorophyll C is found only in the photosynthetic member of Chromista and Dinoflagellates. Chlorophyll C immoo jara kanarraa kan inni itti adda ta'u maal duwwaa keessatti argama? Photosynthetic member warra hin taane isaanis Chromista fi Dinoflagellates warreen jedhaman keessatti duwwaa argamuu isaaniiti jechuudha. Chlorophyll C kan inni adda godhu. Garuu A'n hunduma keessatti argama. B'n green algae fi plantii keessatti argama. C'n immoo Chromista fi Dinoflagellates keessatti akka inni argamudha jechuudha. Kanarraa kan nuti adda baafannu. Inni kan biraanii chlorophyll keessaa baanee gaafa laallutti fufne carotenoididha. Itti fufee kan jiru jechuudha. Carotenoid immoo maaliif fayyada? Are usually red, orange or yellow pigments and they include the family compound carotene which gives carrot their colors. Akkuma godatti kaafnee turre chlorophyllin halluun isaa greenish light akka inni ta'e ilaaleerra yookiin bifa greenii akkasiin qabdu ilaaleerra. Carotenoid immoo yoo fudhanne halluun isaa maal fakkaata? Red yookiin diimaa, orange, yellow pigmentii kan qabudha jechuudha. Kun immoo
maal of keessatti include godha kaarotiinii kan jedhamu of keessatti include godha jechuudha. Kunis halluu bifa kaarotii fakkaatu pigmentii pilaantii sanaa kennuutiif isa fayyada jechuudha. Itti fufee carotenoids cannot transfer sunlight energy directly to the photosynthetic pathway. Asirratti egaa carotenoidiin halluu ifa aduu ofitti xuxe kana directly photosynthetic pathway dhaaf hin dabarsu. But must pass their absorbed energy to chlorophyll. Iddoo isaa amma eenyutti dabarsa? Gara maaliitti dabarsa jechuudha? Gara chlorophyll'itti dabarsee chlorophyll irraa immoo gara photosynthetic pathway itti darba jechuudha. Kan eenyu xuuxe? Kan carotenoidiin xuuxe gara chlorophyll'itti darba. Erga chlorophyll'itti darbee gara photosynthetic pathway itti darba jechuudha. For this reason they are called accessory pigment. Sababa kanaafi maal jedhamanii waamamu? Accessory pigment jedhamanii waamamu jechuudha. Eenyutu? Carotenoidiin jechuudha. One very visibly accessory pigment is fucotaxethin, the brown pigment whose color keep other brown algae as well as pigmentiin kun jechuudha bifti isaa birooniidha. Bifa biroonii qaba jechuudha. Fucotaxethin kan nuti jennu kun jechuudha. Halluu akkamii qaba? Biroonii qaba. Kun immoo maaliif isaan fayyada? Algeen kan biraan keep akka inni ta'u yookiin immoo kalariin isaa halluu dhaabbataa akka inni qabaatu yookiin biroon algee akka inni qabaatu isaan gargaara jechuudha. Akkasumas as well as the diatoms akkasumas diatomii akka isaan qabaataniif isaan fayyada. Inni sadaffaa fi inni xumuraa maalodha? Phycobilinsidha. Phycobilinsin immoo maalodha? Kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Phycobilins are water soluble pigment. Kan nuti wajjin ilaalle chlorophyll, carotenoidii, inni sadaffaan immoo phycobilinsidha jechuudha. Inni kun maalodha? Bishaanii wajjin pigmentii bulbulamuudha. And are there found in the cytoplasm or in the stomata of the chloroplast. Kanaafi eessa keessatti argamuu danda'a? Cytoplasm keessatti argamuu danda'a. Cytoplasm jechuun maal jechuu akkasiin taate? Boqonnaa lammaffaa keessatti wajjin ilaalleerra. Stroomaan immoo paartii lammaffaa keessatti ilaalleerra. Kanaaf egaa phycobilinsin eessatti argama? Cytoplasm keessatti argamuu danda'a yookiin immoo stroomaa keessatti argamuu danda'a. Stroomaa maalodha jennee? Liquid formii kan qabudha jenne. Paartii tokko keessatti ilaalleerra. Isa bal'inaan xaxanii ilaaluu ni dandeessu. They occur only in cyanobacteria and rhodophyta keessatti argamu jechuudha. Rhodophyta keessatti argamu. Warreen kun phycobilinsii warreen jedhaman eenyu keessatti argamu? Qormaata intiraansiirra dhufuu danda'a baay'ee beekuun. Bifa kamiin sin gaafachuu danda'u? Tokko waa'ee chlorophyllii, chlorophyll B, chlorophyll C warreen kana sin gaafachuu danda'u. Garaagarummaa isaanii, wal fakkeenya isaanii sin gaafachuu danda'u. Akkasumas immoo pigmentoota kana sadan isaanii garaagarummaa isaanii illee sin gaafachuu danda'u. Kunis akkamitti chlorophyllii maalodha? Hiikii isaa, definitionii isaa maalodha? Yookiin immoo carotenoidiin maalodha? Yookiin immoo phycobilinsiin maalodha? Bishaanii wajjin kamtu bulbulama? Maal of keessatti qabata? Maal eessa keessatti argamu? Warreen jedhaman kana beekuu danda'uudha qabdu jechuudha. Akkasitiin sin gaafachuu danda'a jechuudha qormaata intiransii irratti. Kanaaf warreen kana beekuu danda'uudha qabdu jechuudha sin. Itti fufee maal jedha? Absorption spectra of photosynthetic pigment. An absorption spectrum is a graph that shows absorption from spectrophotometer. Absorption of spectrum kuni graafiitiin gaafa show ta'u maaliin show ta'a?
absorption isaa spectrometry irraati jechuudha kan inni show ta'u jechuudha. Kan inni show ta'u. Figure 3.5 show absorption at wavelengths from 400 up to 700 nanometer by 3 pigments. Fakkii 3.5 kan inni nutti agarsiisu wavelengths 400 nanometer irratti pigmentoonni sadan isaanii gaafa isaan maal ta'anidha. Gaafa isaanii wavelengths garaagaraa irratti absorption gaggeessanidha jechuudha. Chlorophyll A, chlorophyll B akkasumas carotenoid warreen kana jechuudha. Chlorophyll A absorb violet, blue and reddish orange red wavelengths. Chlorophyll A ni maal absorb gochuu danda'a? Violet, blue akkasumas reddish orange red absorb gochuu danda'a jechuudha. Chlorophyll B immoo gaafa ilaallu chlorophyll B absorb mostly blue and yellow light. Chlorophyll B immoo eenyuuf blue dhaa fi yellow light dha kan inni ofitti absorb gochuu danda'u, xuuxuu danda'u jechuudha. Both chlorophyll A and B also absorb light of other wavelengths less than intensity. Akkasumas chlorophyll A fi B immoo maal ofitti absorb gochuu danda'u? Light other wavelengths garaagaraa irratti illee warreen argamanii maal gochuu danda'u ofitti absorb gochuu danda'u jechuudha. Kunis less intensity inni qabaatedha jechuudha. However, none of them absorb green so that the leaf looks green because light is reflected to our eye instead of being absorbed by the leaf. Maal jedhaa? Isaan kanneen keessaa garuu kanii giriinii ofitti maal godhu hin jiru? Absorb godhu hin jiru. Yookiin immoo bifa magariisaanii kanii ifa aduu ofitti xuuxuu danda'u hin jiru jechuudha. Yerootti kanatti halluu magariisi kun giriiniin kun maaliif fayyada? Qooda ifa aduu ofitti xuuxu ifa aduu ofirraa maal gochuudha? Reflect gochuudhaaf jechuudha. Kun immoo maaliif nu fayyada? Dhala namaa fayyada jechuudha. Ija keenyaaf jechuudha. Kunis ija keenyaaftu fayyada jechuudha. Reflect gochuun isaa suni jechuudha. Carotenoids are ubiquitous and essential pigment in photosynthesis. Carotenoid kan nuti jennu photosynthesis dhaa fi pigmentii baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. They absorb in the blue-green region. Isaan kun immoo maal keessattidha kan isaanii absorbii gochuu danda'anii? Blue-green region keessattidha jechuudha. Of the solar spectrum and transfer the absorbed energy to the chlorophyll and thereby expand the wavelength range of the light that is able to drive photosynthesis. Kana booddee maal godhu? Isa biluun green region kana solar spectrum irraa absorbii ta'e kana yookiin fudhatan kana gara maalitti transferii godhu? Gara chlorophyll'itti transferii godhu. Erga transferii godhanii booddee inni immoo maaliif fayyada? Wavelength range laatiin suni ittiin biqilaa sana bira gahu maal godha? Bal'isa jechuudha. Expand godha jechuudha. Erga expand godhee booddee kun immoo maal dandeessisa? Biqilaan sun akka inni photosynthesis drive godhu yookiin photosynthesis akka inni gochuu danda'u isa gargaara jechuudha. Kanaaf haala kanaan gargaaruu danda'a jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu carotenoid wajjin ilaalleerra. Itti fufnee only absorbed light or largely blue and red is useful in photosynthesis. Yerootti kamittiyyuu blue fi rediitu absorbed ta'a. Isaan kana duwwaa photosynthesis keessatti maal ta'uu danda'a? Useful ta'uu danda'a jechuudha. Warreen kana duwwaatu useful ta'uu danda'a jechuudha. Asirratti kuni kan inni nutti agarsiisu fakkii sila kitaaba keessa nu kaasaa turedha jechuudha. Kuni chlorophyll A dha. Chlorophyll B dha kuni. Carotenoid kan nuti jennu isa kanadha. Asirraa akkuma argartan kun 400 dha. Asii kun 700 dha. Wavelengths garaagaraa irratti jechuudha kan isaanii absorb gochuu danda'an jechuudha. Maal jedhama kuni? Absorption of spectrum of chlorophyll A
chlorophyll B and carotenoids. Practical activity paper carotenoids naam jedha kuni madda isaati jechuudha kuni haala kanaan jechuudha kan nuti paartii har'aa kan nuti xumurru paartiin har'aa kana fakkaata ture kan nuti wajjin ilaalle maaludha pigment of photosynthesis kan jedhudha jechuudha kan nuti wajjin ilaalle waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna paartii biraatiin immoo walitti deebinutti thank you.